guyyaa guyyaadhaan yookaan guyyaa hunda hanqaaquu firee tokko affeeltee yoo nyaatte wantoota kanneen qaama kee irratti ni argita. Ani Dr. Caalaa Didaati. Fuula Feesbuukii koo Dr. Caalaa Didaa jedhuu fi fuula Tiktookii koo Dr. Caalaa Didaa jedhu fooloo akka qabuudhaan kabajaan isin gaafanna. Tokkoffaa maashaa qaamaa yookaan xuuncaa kee ni dabala. Hanqaaquun pirootiinii maashaa ijaaruuf gargaaru amiinoo asiidiidhaan kan badhaadhedha. Hanqaaquun tokko pirootiinii hamma giraama 6 hanga 7 of keessaa qaba. Lammaffaa, hanqaaquun fayyummaa sirna onnee fi sirna dhiigaaf baay'ee gargaara. Qorannoon garaagaraa akka jedhutti hanqaaquu guyyaa guyyaadhaan nyaachuun fayyummaa onneetiif baay'ee gargaara. Kunis kolesteroolii hanqaaquu keessatti argamu qaamaaf gaarii ta'e high density lipoprotein jedhamudha. Sadaffaa, ulfaatina madaalawaa ta'e qabaachuuf ni gargaara. Pirootiiniidhaan badhaadhuun hanqaaquu daftee akka quuftu godha. Akkasumas amma nyaachuu barbaaduu yookaan hawwuu ni hir'isa. Nyaata kee keessatti hanqaaquu dabaluudhaan appetaayitii kee to'achuu ni dandeessa. Arfaffaa, fayyummaa ija keetiif baay'ee gargaara. Hanqaaquun farra oksideeshinii yookaan aantiooksidaantiis kan luutaayinii fi zeezantaayin jedhaman kan fayyaa ijaaf baay'ee gargaaran of keessaa qaba. Qorannoon garaagaraa akka jedhutti hanqaaquu guyyaa guyyaadhaan soorachuun hamma aantiooksidaantii dhiigaa ni dabala. Kuni ijji kee fayyaalessaa fi kan sirriitti agartu akka taatu godha. Shanaffaa, fayyummaa sammuuf baay'ee gargaara. Hanqaaquun qabiyyeewwan fayyummaa sammuutiif tolaniin kan badhaadhedha. Guyyaa guyyaadhaan hanqaaquu yoo nyaatte dandeettii waa yaadachuu fi xiyyeeffannoo kennuu kee ni dabala. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Fayyaa.